namoonni dhufaa fi kophaa dhufaa of amaneetuma kophaa dhufamoo sodaa tokko malee akkanuma dhufee kan waliin haasa'u goonee amma Oromoo waan jette dhageette qaafii tajii dandaqamanii taaf tol qabanii jedhan gara rakkoo humna biraa nutti dhiibbaa geessu akkamii ofirraa ittifnaa nageenya buufnamoo tankarfii fudhannamoo isa jedhus marii kan waliin goonu ta'uu baannan anaa fi abdiin walii gallee ibsaa dhaabamaa isa goona jira. Dirqama waan natti ta'eef abdiin walii galtee goonee abdii wajjin gara silaa barbaachisu gara silaa malu kan deemnu ta'a. Yoo araras ta'e gara araras deemna, yoo lolas ta'e gara lolas deemna, yoo tolas ta'e gara tolas deemna. Ammaaf huccuu jijjiiradheetiin isa eega abdiin ni dhufa. Walii galtee irra geenne achi booda waan irra geenne akkaataa itti walii galu kan isinittiin gabbaanu ta'a. Afaana turaa isiniin jedha. Sodaannetii miti sanillee kan ibsaa beekaf dhiifne malee haa of argu haa of laaluu fi yoo karaa didee itti seenu taate ofii soqatee. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota kiyya akkuma isiniin jedhee abdiin amma dhufaa jira. Abdii wajjin walii galtee ni mallatteessina. Hojii kan seennu ta'a. Ibsallee yoo dhaabdan yookaan immoo akkuma isiniin jedhe qabnee kan waliin waan itti deemnu of duraaf ni laaltan. Sodaa itti fakkaate yeroo nuti sababa kabajaa mucoo harkaa meeshaan fuunuuf biraa deemne malee fuunee yookaan adduumne isa san bakka barbaanne geessuu ni danda'an. Amma booda suuta deeme jedhaanii itti maatii toora maammeen deeme hin deeminii irraa fagaadhu jedhaatii itti maadha. Amma booda akka toora kiyyaan baane anoon hin beeka. Kanaan dalayna malee afaanini miti isinirraa turree jirra. Haalli nageenyaa baay'ee ulfaataa ture. Haa ta'uti akki keessa dabarree akki as geenne laaftuu miti taphaa miti kan ta'inna akka malee hin ta'inna rabbi galanni haa ga'u. Warra dhaadatus warra likkii isin galcha jedhus harkaan qabnee isin argisiifnee jirra. Kakka ibsaa warra fandaatumuu zarraaf qabaa nagadhiisaa maal jedhu qabeetiin mana isaa sanuu waan isin ajaa'ibu mana isaa keessa seenee qabee osoo hin dhabamsiisuu barbaadellee otoo kuchisiisuu barbaadellee man kuchisiisa jechuudha. Garuu nageenya waan barbaannuuf nagaa waan barbaannuuf araara inni fudhatu dinnaanii akka inni araara fudhatu dhaamsaa akkanatti fuula duraan ifaan ifatti araara inni fudhatamoo hin fudhattu mana isaa keessatti qabnee adduumnee argisiifne jechuudha. Akka isin argitan sanitti kanaaf akkuma isin argitan san ture jechuudha. Dhumarra waan ta'eef waan akkaataa nuti yoo hin barbaanne Zainabis meeshaa san harkaa fuudhuu ma dandeenya. Maal goona amma yeroo sanitti humni naannoo sanii waan nutti heddummaatinna yaada jedhu irraa biraa deemne malee yookaan mataa keessa dhooyine biraa deemus wallaalle san achitti mana jechuudha. Ammaaf immoo har'a ka ibsaa walitti deebina suuta walitti deebina gammachuun qabaarraa maaliifi abdiidhaan walii gallee jirra yaada walii gallee jirra akka walitti dhufnu akka nageenya nu jidduutti bu'u anaa fi abdii jidduutti nageenya akka bu'u araarri akka bu'u irratti walii gallee hojjannee jirra jechuudha. Saniif amma isan eegu jira imaaratiin jirtan achiin jira isin kalaayee jira isin bira jira jechuudha. Kanaaf abdiin yeroo inni dhufeen hin simadhaa waliin kan haasofnee maalirra akka waliin geennu akkamitti rakkoo nu jidduu jiru furannee na bira nutti dhiibbaa geessu akkamii ofirraa ittifnaa nageenya buufnamoo tankarfii fudhannamoo isa jedhus marii kan waliin goonu ta'a. Abdiin laaftutti miti. Kan sadarkaa kanarra waliin geenne sadarkaa araaraa kana dirqiidhaan akka hin ta'in akka malee hin ta'inna dhufnee araara gubbarra geennee jira jechuudha. Egaa akkuma isiniin jedhe abdiin yeroo dhufe walii galla fuula keessan duratti walii mallatteessine asii achi waliin hojjanna. Walii gallee hojii keenya itti fufna.
Dhawaatuma keessa gaa sessika keessa gulufni dhufaa ibsaan zarraaf qabaa ganna dhiisa najjeesii du'ee bada osoon kuchisiisuu barbaade ar'aan daqiiqaa natti hin fudhatu baafii gala jala wal jirra. Kanaaf yoo innis akka abdii kanatti yoo nagaa fedhe akka abdii kana yoo araara fedhe amma booda wanni amma guddoo isatti ergu hin jiru wanni anjaarsa isatti ergee dhaabadhu jedhuun isaanii hin jiru. Akka abdii kanatti dhufee na wajjiin mari'atee araara na wajjiin furu ta'uu baannan anaa fi abdiin walii gallee ibsaa dhaabamaa isa goona jira. Duraan kophaa kiyyaan akkan isa godhaa turee mire amma nama lamaan xurii kottee qeensaa jalaa nutti hin gahu. Xurii kottee qeensaa nutti hin gahu. Humna lama walitti dhufe laalime. Humna lama walitti dhufe maal akka godhu maal akka hojjetu isinuyyuu tilmaamuu ni dandeessan. Maaliif gammachuun qaba waan ta'eef zanaa fataa jedhee eeguun na barbaachisa. Egaa kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyyaa warri argitanii as jalatti abdiidha waliigaltee keenya kana araaramuu keenya walitti dhufnee araara buufnee anaaf abdii jidduutti akkuma araarri bu'e warri ibsalleen araara buusaa jettan onne qofa ol kenni lakkii ibsaa ittiin araaramini ibsaa dhabamsiisi warri jettan like god dhabamsiisi yoo jetta warri jettan warri immoo ibsalleen araarami akkuma abdiidhaan fixatu jirtu kana akkuma abdiidhaan araaramu jirtu kana ibsalleen araarami yoo jettan onne qofa isinirraa barbaada saniin ala dubbii takka jala diddimtiin guuriin laal imaaraatiin jiraarraan dhabaman si godhaan imaaraat jiraan dhufeetiin jira lokoftoraan deebina waan ta'eef safaatan seen. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya haga abdiin dhufuu nafaana turaa dhufutti jira. Akkamitti akka dhufuu kophaa dhufamoo nama wajji dhufamoo beektaa anaa kana namni shakkanii sodaata. Harka wal seennee jirra wal arginee jirra jechuudha miizaanarra wal keennee amma gara araaraa kanatti deemnee jirra. Nama wajji dhufaa fi kophaa dhufaa of amaneetuma kophaa dhufamoo sodaa tokko malee akkanuma dhufee kan kanaaf nufaana turaa maalirra akka geenne eessa akka geenne kan isinii dhiyeessinu ta'a kan isin biraan geennu ta'a nufaana turaa hanga viidiyoo aga dhumatti viidiyoo kana yoo laaltan ni argattanii ibsas maal akka ta'u maal akka goonu waliinuu kan itti dhiyaannu kan argitan ta'a. Huno akkuma isiniin jedhe wadaa isinii seenee huno Abdulaziz dhufee baga nagaan dhufte abbo. Baga nagaan dhufeetti. Akkam jirtan? Nagaan akkam jirti? Ifa magaa waan dabrellee. Ayyee matabbo. Adugamu. Tamam. Adugamu. Akkamiti? Simatu lafa buutee magaalaa guutuu waliin dhahe moo akkami? Ati gaa rabbi garan naa ga'u namni waliin buullee nama jiru. Haalli walitti ilmi namaa buusa kun waa hedduu. Wanni hunduunii dhufanii dabra. Kanaaf amma immoo nageenya irra nu wayyaa haga wal miinis wal miine haga wal sila ilmi namaa wal godhu wal goone waliin goone. Kanaaf dhiifama akkuma dura waliin jenne gaa haasawa keessatti akkuma waliin xumuranne sana argiteemi amma immoo hawaasa duratti mul'annee waadaa walii seennee hojii waliin dalaguu nu wayyaa. Dhagaa walirra darbachuurraa bakka tokkotti yoo darbanne irra nu wayyaa jechuudha. Akkuma dura kaan immoo waliin xumurannee jirra jechuudha. Eegee xumuranne amma dhumarratti walitti dhufne kanaaf gaamee daawwattoota waan jettu yoo qabaatte dura waamicha keenya kabajjee walii galtee anillee immoo walirra dhufnee walii galuu sanirratti hedduun gammadee ani waan dhuftu sin seene yookaan waan akkana walitti dhufne waliin jechuun maa waan dhuftu seene ka jettu jechuun duraayyuu hedduu kan kee dhabne malee sodaa kan kee wanti nuti si baqadde ana kooti wanti sodaa kan kee si baqadde tokko hin jiru jechuun akkuma abdiin nu karaarra qaxxaamuree maali jettu sani tamam sodaa miti ani amma ka dabre waa'ee dabre haasawutti hin jiru waa'ee dabreetii miti kaasa'u jiru amma Oromoo waan jette dhageette qaafii tajii dandaqabanii taaftu ol qabanii jedhan amma naaf itti wanni walii galtee kana dirqama walii gallee
waan sila hojjetu malu waan sila dalagu malu waan sila nam tokko hojjetu namni lama yoo ta'e ni fooyyessa waan ta'eef waan Jechuun asumattu waan dalagu malu jettee asumaan duraan dursa dhiifama salaamtaa isin raafanne assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota kiyya hundi keessanuu akkam jirtu uno yoo ka duullee taate yoo ka na abduullee taate uno arrantana eddoo walii qaxarratti argamee jira waan irratti walii galluu fi waan jechuun namni tokko eega dhiifama jedhee dhiifama san immoo akkaataa itti dhiifama walii goonuu fi isaan booda hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu hordofaa asumaan waan irra geenne jechuudha. Kanaaf arrantana maammee biratti argamaa jechuu kiyya akkuma isiniin jedhe xiiqin daa'imarra mi'ooftii jette Oromoon. Xiiqin daa'imarra mi'ooftii jechuun namni tokko arrantana walumaa ka'eetuma maqaa balleessaa fi karaa adda addaatiin zoorsisaa fi maalii yookaan eegalu taate jaalalaatti miti kan itti seene dirqama jechuudha. Kanaafuu akkaataa itti walii gallu karaa nagahaatiin immoo akkuma barame sanii mujrimummaa ofin dabarsiisa sanii walumaan itti deemname. Kanaaf asumaanuu nuquma qabaadda nu hordofa isiniin jenna. Waan irra geenne. Egaa nageenya jechaa turtanii akkuma isin jettan akkuma koomiti nageenya buusaa araara buusaa nuun jechaa turtan sirri. Wanni garaa nu jabeesses wanni waliin nu ammeessellee ngaa wanni dabreeti walis madeessin walis dhiisin walis miinu akkuma jenne xaafii tajiijin dhaqabaneetamaaf ta'e ol qaban akkuma jedhan sanitti waan asii achi hafeenaa fi wal baraarree hamma dandeenye diina nu dura jiru tokko taanee deemurra lama taanee walii gallee yoo ofirraa ittifne yoo yaada jedhurra walii galle yaada walirra walii galle jechuudha. Kaan immoo duratti deemna akkaataa itti haala ittiin adeemnu haasaa keenya akkaataa maarraa takka itti walii gallu dhumuuf yaani viidiyoo keenyatti ilaalaa isiniin jenna. Kanaaf isinis warroonni warroonni onnettanis mungkin Muhammad wajjin ibsaa dhiiftee maa araaramtee jechuun hin oolamu. Garuu immoo anaaf ibsaan amman tana waliif akkuma beektan sanii kanaaf nuti akka kiyyatti jechuudha. Ibsaa qabna isiniif hin laalaa qabne osoo hin taane karaa nagahaatiin ta'ee araarama haga danda'etti ni buusaa jechuudha. Kanaaf wanti jennu tokko hin jiru. Isin immoo amma hordoftoota daawwattoota keenya hanga xumuratti nu faana turaa isiniin jenna. Maal mari'achuuf akka deemnu asii achi kan itti fufnu ta'a nu faana tura.